Universiin gadi sin dhimnu jechaadha beektaa harka harmee koorraa fuudhee nyaachuun barbaade beekte. Na hordofaa harawannaa Yesuus na hordofaa. Jira jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Lammisho YouTube. Lammisho YouTuber. Namni YouTube kee subscribe ngoone asumaan akka subscribe gootan kabajaan sin gaafanna. Amma kallachumaan gara gammeetti. Gammeen eenyu? Gamme subscriber. Gamme the great. Garam deemu jirta? Duraan dursee nageen hin dursa akka aadaa Oromootti. Okay. Nagaa bultanii jecha. Amma kan deemaa jiru. Harmee koo nan yaade beekta. Harmee koo nan yaade. Sagal mashii arguu dhageedhaaf baay'ee kakka'umsa natti uume. Amma maatii koo bira deemee aanan dhugee damma nyaadhee dhadhaa nyaachuuf. Eessa booree? Booree deemee biyya dammaatti beekte booree. Nin beeka. Kan addunyaan hin beeka kan. Googli seenee source of honey jettellee. Honey na booree dheesii fida. Booree jedhee fida. Kanaafuu dammichi dammoo nyaachuu qofa osoo hin taane ija arguun beela si baasa. Dheebuu si baasa. Qilleensi isaas. Nan qaba baay'ee asiyyuu fidadhee kan booree garuu ija harka harmee koorraa fuudhee nyaachuun barbaade beekte. Natti tola beektaa. Okay. Amma eessa jirta? Amma hawaasa gibbii biqiltuudhaan beekamtu, abaabaadhaan beekamtu jira. Maal gochuu dhufte? Asi kan dhufe maastersii digirii lammaffaa barachuudhaaf. Orri amma gara fixuutti deemaa jira. Gara fixuutti deemaa jirta. Eebbi yoomi? Eebbi koo Qulbaantiidha. Onkololeessa jechuudha. Onkololeessa fixuuf deemaa jira. Amma gaafa damma kana nyaadhu moorii motiveetii godhee riisarchii koo xumuruuf deema. Dammichi koo sammuu keessii banaa. Bakka saspensii godha akka hojii kakkaatu si godha caatee caalaa jechuudha. Baay'ee namni yoo caatii qabu damma nyaate caatiin dagata baay'ee. Amma booreen garamiin argamti? Kallattii kamiin argamti? Booreen kallattii kanarraa argamti. Kallattii gara kibbaa kana gara hawaasarraan kiiloomeetira naannoo 80dha. Achi deemaa jirra. Amma Lammisho YouTuberii wajjin jirra. Lammisho YouTuberii ni beektu ta'a jedhee yaada. Subscribe gootaniittu. Lammishoon kuni nama argamu miti. Innaa baay'ee innis gibbii kanaa baay'ee. YouTuberii uume gibbii kana iskoolaarshiippiin fudhatame. Amma Ameerikaa imbaasii jira. Ana qaxaruuf deema jechuun. Sin qaxara jechaadha. Angaruu baay'ee saayikoo miidhamuu hin barbaadu. Anuyyuu amma Jarmaanii waan deemuuf iskoolaarshiippii argadhee jira. Already piroostii xumure digirii lama sadaffaa koo jechuudha. Universiin gadi sin dhimnu jechaadha beektaa. Nama cimaa akkasii kana nama. Dhiifnu. Achi deemnaa achumatti haftaa jechaadha beektaa. Kanaaf baay'ee wal lolaa jiru beektaa isaan. Mucaa baay'ee qaaliidha. Biyyaadhaafis baay'ee quuqama qaba. Quuqama qaba. Mucaa kana dhabuu hin qabnu. Maal dhanna kana maal jechuu yaadda sila? Ay mucaa kana biyya baasuu hin qabnu. Amma na waliin deemu maasti dhaga'ame? Ansi wajjin deemuun koo namoota duuba koo jiran baay'ee ka sadarkaa na hordofa harawannaa Yesuus na hordofaniif baay'ee kaka'umsa qaba beektaa. Namoonni akka na follow godhaniif akka koo cimaa ta'anii akka koo iskoolaarshiippii argatanii akka ba'aniif quuqama biyyaas akka qabaatan baay'ee quuqaman qaba. Quuqama nan qaba. Kanaaf ati amma jabaadhu ishii na hordofi. Hojii tokko waan hojjechaa ture siif laadha. Lammii koo nan gargaara. Barataa meeqa gorsaara baay'ee. Biyya koof nan hojjenna. Bexaam barataa gibbii kanaati baay'ee nan yaadda. Waaqi isaa gargaaru. Nan callaa beektaa. Faasireerisi halkan keessa guyyaatti siyaasa sadii nan callaa beektaa. Kanaaf kee iskoolaarshiippii argadde. Kanaaf koo riisarchii koo xumuruu. Oromoo illee kan kadhateef kan sagadee badeen badoodha. Amma hello sorry wait for a moment. Wait please. Kanaaf Lammisho YouTuber subscribe gochuun dagatina. Like gochuu qofa. Subscribe gochuu qofa. Kan irraa eegamu. Kanaaf adaraa keessan subscribe like. Ingoona kanaaf ati cimiitti fufuu qabda. Nama galatooma jecha. Ulfaadha. Bye.